Ashamaa akkam jirtu kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo duraan dursee araarri jaalalli nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechaa kun sagantaa keenya qophii oobdii gaaffiif deebiitii gaaffiiwwan maatiiwwan dungoo miidiyaa irraa gaafatamaniif deebii akka nuu kennaniif barsiisaa keenya Maggaabii Addis Alamaayyoo waliin hin jira. Barsiisaa keenya waliin kan turtii taasisnu turtii gabaabaa dhimma hiriyummaa ilaalchisee yeroo kaadhimummaa yeroo hiriyummaa kakaaf waadaa ilaalchisee gaaffii baay'ee gaafatamaa jira barsiisaa kana ilaalchiseedha kan turtii gabaabaa taasisnu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya gaaffii guyyaa har'aaf qabannee dhiyaanne kakaan hin eeyyamamaayi yeroon kaadhimummaa fi yeroon hiriyummaa mana kiristaanaatti maal fakkaata? Karaa bilbilaadha, karaa feesbuukiidha, karaa waatsaappiidha qilleensa irratti walii kakachuun ni danda'amaayi. Akkasumas immoo dhuunfaatti jechuudha. Luboota bira deemuudhaan yookaanis mana kiristaanaa deemuudhaan walii kakachuu hin danda'amaayi kan jedhu irratti turtii gabaabaa taasisnaa. Maggaabii Addis baga nagaan dhuftanii gaaffii koo isa jalqabaa kan hin dhiyeessu hiriyummaan mana kiristaanaa keenyaatti yeroon kaadhimummaa jechuudha. Maal akkamitti ilaalama seeratu jedha. Tole maqaa abbaa kan ilmaa kanaaf qulqulluu Waaqayyo tokko ameen. Liqa daaqonaatti atis guyyaa har'aatti sagantaa kana akka irratti tajaajiluuf haala waan nu mijeessiteef guddaan si galateeffadha. Akkasumas immoo maatiin dungoo miidiyaa hundumti keessan bakka jirtanitti sagantaa keenya kana kan hordofaa jirtan irratti waan gaarii akka argattan abdii nan qaba. Akkasumas maatii keessaniif obboloota keessan hundaaf akka isaan arganii irraa barataniif isaaniifis akka qoodanii akkasumaan kabajaan isin gaafanna galatoomaa liqa daaqonaa. Maggaabii Addis egaa gaaffii koo isa jalqabaa kan hin godhu akkuma dursatti kaasuu yaaleetti kaadhimummaan yookaanis hiriyummaan mana kiristaanaa keenyatti akkamitti ilaalama seeratu eegalle? Tole egaa liqa daaqonaa hiriyummaa yookaan kaadhimummaa yeroo jennu mana kiristaanaa keenya keessatti akka seera tokkotti ni fudhatama garuu iccitii ta'ee hin fudhatamu. Yookaanis immoo akka iccitii takliilii, iccitii meeroonii, iccitii cuuphaa jennee akka ilaallu kana garee iccitii miti garuu akka seeratti mana kiristaanaa keessatti ni geggeeffama. Innis immoo abbootiin keenya murtee isaanii irratti yookaanis immoo macaafa murtee abbootii keenya irratti boqonnaa 21 irratti waliigala guutummaa isaa jechuun ni danda'ama. Waa'ee kaadhimmachuu fi waa'ee waadaa akkasumas immoo waa'ee gaa'ilaa boqonnaa kana irratti gadi fageenyaan barreessaniiru. Kanaaf seerri kuni mana kiristaanaa keenya keessa akka seera tokkootti ni geggeeffama liqa daaqonaa. Guddaa galatooma Maggaabii Addis sagalee jireenyaa nuuf dhageessu. Egaa kanaan wal qabatee kabajamtoota daawwattoonni keenyas kan gaafatanii anis gaaffii godhee kan dhiyeesse Maggaabii Addis taanuudhaani yeroo kaadhimummaa yeroo hiriyummaa kanatti namoonni baay'ee wal hidhuudhaaf jecha kakaa fi waadaa ni raawwatu. Kaan abbaa lubbuu isaanii bira yookaanis immoo abbaa nafsee isaanii bira deemuudhaan mana kiristaanaa deemuudhaan kitaaba qulqulluu harka isaanii fe'uudhaan balbala mana kiristaanaa bananii cufuudhaan akkasumas immoo luba bira fannoo gooftaa harka isaanii fe'uudhaan waliin isin ganuu nan ganiini yoon si ganee akkana nattaa dhufuu balaan naa qaqqabudhanii haala suukaneessaa sodaachisaa ta'eenii kakaan adda addaa waadaan adda addaa ni taasisama akka dhuunfaatti iyyuu jechuudha Maggaabii Addis. Mee kanarratti yeroo kanarratti luboota biras haa ta'u mana kiristaanaa deemuudhaan dhuunfaa irratti kakaa akkasii raawwachuun mana kiristaanaa keenyatti heeyyamamaadha. Gaariidhaan waan akkasii kun Maggaabii Addis. Tole liqa daaqonaa egaa amma akkuma caqastanii uummanni keenya baay'een waan amma jettan kana ni raawwata. Jalqaba irratti kaadhimummaa waadaa kaka kan jedhamu kana adda baasnee beekuun barbaachisaadha maatii keenya. Kaadhimummaa keessatti waadaa kaka kan jennu kuni yeroo baay'ee irra deddeebi'amee raawwatama. Kanaaf achi keessatti egaa abbootiin keenya maal jedhaniiru liqa daaqonaa? Boqonnaadhuma siree kenne keessatti jechuudha. Boqonnaadhuma macaafa murtii abbootii keenyaaf ta'an agas boqonnaa 24 irratti waa'ee waadaa fi kaadhimmachuun tokko akka ta'e caqasaniiru. Isas maal jedhaniiru? Fihiirsa kidaan wu'atu ወተስፋ ዘይቀድም አውስቦ ከነቹ ማየቹዳ ካዲመቹኒ
waadaadha. Gaa'ilaafis immoo dursee abdiidha jedhanii qixa kanaan ka'aniiru jechuudha. Kana jechuun maal egaa kaadhimmachuu jechuun waadaa walii galuudha. Waadaa walii seenuudha. Inni kun immoo gaa'ilaaf abdiidha jechuudha. Kanaafi kanarraa ka'uudhaan abbootiin keenya seera tumanii barreessanii raawwitiinis akka raawwatamuu fi qopheessaniiru jechuudha. Egaa yeroo kaadhimaa yookaanis immoo yeroo waadaa kana keessatti kakni yoo jira isa jedhamutti dhufa. Dursee garuu gaa'ilaa fi gaa'ila dura kaadhimmachuuf waadaa walii seenuun akka jiru beekuun barbaachisaadha. Innis immoo seerri kun gaafa inni raawwatu jala muranii abbootiin keenya maal jedhaniiru jaarsolii garee jaarsolii keessaati akkasumas immoo lubootni lama bakka argamanitti dhiirriif dubarri yookaanis immoo warri gaa'ilaaf of qopheessan kun akka isaan dhiyaatanii waadaa walii seenan yookaanis immoo wal kaadhimmatanii fi seera kana tumaniiru. Egaa guyyaa sanatti qubeelaanii eebbisu namoonni kun jilgeenfatanii kadhannaa irratti geggeeffama. Fannootiin harka isaaniirra ka'anii fannoo qubeelaa isaaniirra ka'anii waadaa wal seensisu wal akka wal fuudhanii fi hamma gaa'ilaatti akka wal dheeganii seeraa feeraan amma achitti akka isaan qophaa'anii of dheeganii gaafa yeroon isaa ga'u immoo akka gaa'ila raawwatanii waadaa walii seenu jechuudha. Waadaa kana keessatti akkuma jedhee waadaan kuni kaadhimmachuus jenne kanadha. Achi keessatti waa sadiitu qulqullaa'a. Wanni sadi kuni tokkoffaani namni kuni gaa'ila dura kaadhimmachuudhaaf yeroo of qopheessu kana gaa'ilaaf qophaa'aa ta'uu isaa ni mirkanaa'uu qaba. Namni kun gaa'ila keessa seenuudhaaf kutataa qophaa'aa ta'uu qaba namni kaadhimmachuutti seenu jechuudha. Inni lammaffaan namni gara kaadhimmachuutti dhaqu kuni humna kaadhimmachuu sanaa qabaachuudhaa qaba. Maaliif amma eega kaadhimmatee booda gaa'ila keessa seena waan ta'eef yeroo kaadhimmatu kana ga'aa ta'ee kaadhimmachuudhaaf qophaa'aa nama ga'aa ta'uu qaba. Inni sadaffaan yeroo kaadhimmatu kana nama kaadhimmachuu hin qabne adda baasee akka inni beeku taasisa. Innis maalinni nama kaadhimmachuu hin qabne gaafa jennu fakkeenyaaf fira foonii yoo ta'anii kaadhimmachuu hin qabu gaa'ila keessa seenuu hin danda'u waan ta'eef fira afuuraa kan jedhamu walii wajjin kan akka obbolootatti kan wal ilaalanii akkasumas immoo imaanaatiin mucaa koo naa guddisi jedhanii imaanaatti kennatanii maatiin qabeenyaa isaanii imaanaa isaaniitti kennatanii kan boqotan ta'uu danda'a. Akkasumas immoo kan amantaan isaanii tokko hin taane kana qofa miti kan illee dhukkuba sammuutiin illee qabamanii kan of hin beekne yoo ta'e dirqisiisamuutiin akkasumas amantaa addaa keessa yoo seenanii yoommoo haati manaa abbaa manaa ishee reefu ho'aadhumaan akka abbaan manaa jalaa dadhabeen yookaan haati manaa isaa akka jalaa dadhabdeen akka jalaa duuteen kallattiidhumaan atattamaan akka gaa'ila keessan seennee fi kana hundumaa ilaalanii shamarroon waggaa 60 gadi ta'uu ishee qulqulleeffatanii kana hundumaa ragaalee ta'an kan seera addaatiin akka isheen hin qabamne yookaanis immoo seera monoksummaa keessa akka hin seenne kana hundumaa ilaalanii achi sirna kaadhimmachuu keessa seenu jechuudha. Kanaaf osoo sirna kaadhimmachuu keessa seeniin dura isaan kana qulqulleessanii abbaa lubbuu isaanii yookaan luboota wajjiniin akkasumas immoo jaarsoliidha wajjiniin ta'anii dhimma kana qulqulleeffatu. Yoo shamarreen sun yookaan gurbaan kuni maatiin qaban yoo ta'e yookaanis immoo abbaa faadhan qabanii yookaan namni isaan guddisee hin jiru yoo ta'e harka qalleeyyii yookaanis immoo kophaa guddatan yoo ta'an immoo namoonni kun ga'aa yoo ta'an yookaanis immoo kaadhimmachuudhaaf yoo ga'aa ta'anii ofii isaanii of danda'anii kaadhimmachuu akka isaan danda'an illee seerri bataskaanaa kana qixa kanaatiin ni dubbataa jechuudha liqa daba. Inni kaan egaa kanuma wajjin wal qabatee garuu kaka kan jennu bira gaafa dhaqnu namoonni kaadhimmachuu keessa seenan yookaanis immoo namoonni waadaa walii seenan kuni kakaan miti kan isaan waadaa isaanii walii seenan. As keessa kakin jiru. Maaliif gooftaan keenya Kiristoosii wangeela Maatewos boqonnaa 5 lakkoofsa 34 maal jedhee namoonni yeroo sana waa'ee seera kakuu moofaa kaasan yeroo isaan isa gaafatanii ani dhuguma isiniin jedha. Kakuu moofaa keessatti waaqayyootiin hin kakatinaa akka jedhame ni beektu. Ani garuu dhugaan isiniin jedha. Waan bilakkamu isma haalu gumuraa isin garuu gonkumaan kakatinaa. Gonkumaa gaafan isiniin jedhu immoo tokkoffaa wa'ii samaa'e isma manbaruu godhatu. Samiitti illee taanaan hin kakatinaa. Innis waaqaaf gooftaa keenyaa fi ejjennoo miilla isaati. Akkasumas immoo wa'ii midr isma makara gariihu iti.
lafara maqaa lafaatiinis immoo kakatina kana jechuun samiin nattaa gombifamu laftis tarseenaa fudhatu lafti naa liqimsu jettanii samiitiinis ta'u lafaan kakatina samiin teessisuu isaati laftis immoo ejjennaa miilla isaati jedhamee kakachuun sirri akkan taane macaafni qulqulluun dubbata. Kanaaf liqa daaqonaat amma inni isin kaaftan bataskaana balbala qabatanii dhagaa qabatanii awwaalcha gidduu deemanii awwaalcharra ta'anii qeessota bira dhaqanii fannootiin qabatanii kakachuun kuni gonkumaa seera mana kiristaanaa akkan taane maqaa waaqayyootiin kakachuun maqaa uumamtootaan kakachuun gonkumaa sirri akkan taane macaafni qulqulluu nu barsiisaa jechuudha. Kanaaf wanna fe'oo ta'e namni kakaanii wanna tokko raawwachuu akka inni qabne macaafni qulqulluu qixa kanaan ragaa nu baachuudha liqa daaqonaa. Dhugama dhugaatti barsiisaa keenya guddaa galatoomaa Waaqayyo gooftaa sagalee jireenyaa nuuf dhageessisu. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo akkuma hordofaa jirtanidha. Akka fedha keenyaa fi akka yaada keenya qofa nutti fakkaatee wanta raawwannu utuu hin ta'in seera qaba jechuudha. Hundumtuu mana kiristaanaa keenyaatti seeraan raawwata gatii ta'ee fi kakaa utuu hin ta'in sirni waadaa walii seenuu mataansaa akkaataa kamiin akka raawwachuu qabu seera mana kiristaanaa bu'uura godhachuudhaani barsiisaan keenya haqa jiru lafa nu godhanii jechuudha. Maggaabee Addis ammallee gaaffiin koo egaa dhimma kakaa kana ilaalchisee waan baay'eetu jira gaaffiin ka'anii isa keessaa tokko yeroon kun akkuma beektan yeroo sooshaal miidiyaan itti babal'achaa jirudha. Namoonni hiriyummaa yookiin kaadhimachuu kana karaa feesbuukiidhaa karaa waatsaappii karaa adda addaadhaan wal baruu wayituma qaamaan wal hin beekin qilleensuma irratti wal beekanii achuma qilleensa irratti immoo karaa teelegiraamii ta'uu danda'a karaa feesbuukii ta'uu danda'a karaa meseenjarii iimoodhaan waatsaappiidhaan walii kakatu waadaa walii seenu. Namoonni tokko tokko maqaa waaqayyoo dhoofne gatii ta'ee fi qilleensa irrattis haa ta'u qilleensa irrattis ta'uu dhiisu ammoo maqaa waaqayyoo waamneetti kakaan keenyaaf waadaan keenya kan fudhatama qabuu fi sirriidha jedhanii amanu. Dhugaamatti akka seera mana kiristaanaa keenyaatti Maggaabee Addis qilleensa irratti waadaa walii seenuun walii kakachuun kun sirriidha hin eeyyamamaa seeduutu nu ilaaltanii Maggaabee Addis. Tole egaa liqa daaqonaat amma yeroo baay'ee akkuma amma jirru kana akkuma amma yeroo baay'ee dhageenyu maatiin keenya baay'een yookaanis immoo ijoolleen keenya bilbilaan achi booda achuma irratti walii kakatu. Seerri kuni egaa yoo nu liqinfames yoo nu liqinfamuudha baates akkuma sila jennee walii kakachuun dogoggorarrayyuu darbee cubbuu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Bilbilaanis haa ta'uu qaamaan kakachuun cubbuudha. Kanaaf kakachuun gonkumaan barbaachisu jechuudha tokkoffaa. Inni kaan wanna beekuu qabnu garuu maal inni haasaan kiristaanotaa waadaadha. Kiristaanonni wanni isaan dubbatanii dhuga qabeessadha. Maaliif waaqa dhugaa amanu waan ta'eef. Waaqayyo immoo hafuura wangeela Yohaannis qonnaa irratti waaqayyo hafuuradha. Kan isa waaqessan kan isaaf jilgeenfatanis immoo dhugaaf hafuuraan isa waaqeffachuudha qabu jedhamee akkuma caqasame kiristaanonni haasaan isaanii dhugaadha. Kan waaqeffatan waaqa hafuuraati. Waaqayyo walakkaa isaanii jira. Bakka kamittirra iyyuu haa jiraatanii waaqayyo isaanii wajjin jira. Haasaan isaanii dhugaarratti kan hundaa'e ta'uudha qaba. Garuu bilbilaan haasa'uun isaanii akka maalitti fudhachuu dandeenya? Akka mareetti, akka wal hubachuutti maaliif fedha isaanii irratti hundaa'eeti kan gaa'elli raawwatamu waan ta'eef. Kaadhimmachuun fedha isaanii irratti hundaa'ee raawwatama waan ta'eef haala kanaatiin of qopheessaa akka jiran goonee ilaaluu dandeenya malee akka seera mana kiristaanaa tokkotti akka sirna kaadhimmachuutti ilaaluudhaan qabnu hin dandeenyu haala kana. Maaliif akkuma sila jenne sirni kaadhimmachuu seeraan raawwata, lubootaan raawwata, akkasumas immoo maatiidhaan jaarsaan raawwata. Kanaaf qixa aadaatiin isa raawwannu ija aadaatiin ilaaluudha. Maaliif waadaan kan hafuuraa kan mana kiristaanaa jira, waadaan immoo aadaa jira. Isa aadaa akka aadaatti ilaalla. Isa mana kiristaanaa keessa jiru garuu akka kiristaanaatti namni kamiyyuu waadaa walii seenuu ni danda'a. Waadaan isaa sun garuu kaadhimmummaadhaa wajjin kan wal qabate yoo ta'e inni kun lubootaa fi jaarsoliidhaan yookaanis immoo kan namoota maatii kana guddisaniin kan raawwatu ta'uusaa beekuun barbaachisaadha. Kanaaf bilbilaan mari'achuu ni dandeenya. Hamma wal agarruutti wal gorfachuu ni dandeenya. Mari'achuu ni dandeenya. Jireenya keenya boriidhaaf wal baruu ni dandeenya. Kanarra darbinee garuu seera kaadhimmachuu yookaanis immoo seera waadaa walii galu garuu bilbilaan raawwachuu hin dandeenya. Maaliif inni kun kallattiidhaan qaamaan dhufanii abbootiidhaa wajjin akkasumas maatii giddu galeessa godhatanii kan raawwatudha jechuudha.
Inni kaan maal inni namoonni kun fakkeenyaaf ijoolleen biyya ormaa jiranii maatiin isaanii biyya addaa jiru dhiqadaa kun maatiin isaanii iddoo addaa jiru maatiin isaanii fagoo waan jiranii fi eeyyama maatii isaanii fudhatanii maatii isaanii yaafatanii eeyyama fudhatanii bakka jiranitti waadaa walii seenanii abbootiin jiru naannoo isaanii abbootii isaanii walitti biratti dhaqanii waadaa walii seenanii qubeelaa isaanii eebbisiifatanii hamma gaa'ila isaanii turuudhaa qabu. Gaa'illi isaanii immoo dhiqadaa kun amma caafa abbootii keenya walga'ii inqooraa boqonnaa 10 irratti akkuma caqasame waggaa 2 hanga waggaa 4tti kan turudha. Eega wal kaadhimmatanii booda namni sun biyya ormaa jira yoo ta'e waggaa 3 wal haadheeganiidha. Yoo immoo dhimmi kun haala rakkisaa keessa yoo ta'e murteen itti murtaa'ee dhukkuba addaatiin qabamee rakkoon addaa isa quunname yoo ta'e immoo hamma waggaa 4tti wal haadheeganiidha. Kana booda garuu shamarris taate dhiirri waadaa yookaanis immoo wal kaadhimmatan sana sirna kaadhimmachuu sana diiguu akka danda'an macaafni keenya illee caqasee jira jechuudha. Amma achitti wal eega wal eeganii booda walitti himanii ilaameetiin rakkoon akkasii waan jiruuf jedhanii waadaa walii seenan sana deebisanii hiikuu akka danda'an illee manni kiristaanaa qixa kanaanii seera kanaa tumtee nuu keessatti jechuudha ni gadama. Dhugaama dhugaatti Waaqayyo Gooftaa sagalee jireenyaa nuuf dhageessu barsiisaa keenyaaf Maggaabii Addis guddaa galatoomaan jedha. Baay'ee gaaffii murteessaa yeroo baay'ee kan kabajamtoonni daawwattoonni keenya kan nu gaafatanidha. Mee kanumaan wal qabatee Maggaabii Addis ammas namoonni tokko maal jedhu kaleessa dheengaddaa yeroo hiriyummaa yeroo kaadhimummaadhaanii ennaa turre sana kakachaa turreerra kakadheera waadaa seeneera. Waan baay'ee jedhee kitaaba qulqulluu qabadhee luba bira deemee mana kiristaanaa deemee kakadheen ture. Haa ta'uyyuu malee amma immoo akka carraa ta'ee biyya hambaa baanee jirra, biyya adda addaa jirra. Innis jireenya mataasaa eegalee jira. Anis jireenya mataa kootii eegalee jira. Kakaaf waadaan dura kakadhe sunoo akkam ta'a laata? Inni yeroo sana walii kakanne maqaa Waaqayyoo dhee kakadheen ture gatiin ta'ee fi kakaa nama sanaa maal gochuun narreeraa namoonni jedhan jiru. Kanumaan wal qabatee namoonni tokko an kakadheef waadaan seeneef amanamee inni garuu naganee nama kan biraa qabatee jira. Naganee dhiisee deemee jira. Garuu inni kakadhe sunoo akkamiin godhaa jedhu warri isaan gananii inni iddoo jireenya kan biraa inni jalqabeessi kakanneerra maal wayyaa warri wal dhiisanii immoo fedhuma isaaniitiin immoo akkasuma jireenya kan biraa eegalaniis immoo maal wayya takkaa'u kakadneerra maal gochuu qabna kan jedhan jiru Maggaabii Addis kanarratti tu waan jettanii. Baay'ee gaariidha. Egaa maatiin keenya yookaan ijoolleen keenya yoo kakatanii kaka isaanii kanaaf kan isaan barbaachisu gaabbiidha. Maaliif akkuma sila jennee gooftaan keenya Kiristoos wangeela Maatewos boqonnaa 5 irra deebi'ee lakkoofsa 34 irratti hin kakatiinaa jedhameera. Kanaaf kakachuu keenyaa fi dogoggora waan ta'eef gaabbii seenuudhaa qaba. Kanaaf haala kamiin iyyuu haa ta'u hiriyaa keenya wajjin isa ta'u abbootii keenya bira dhaqanii isa ta'u kakanneerra yoo ta'e kakni kun dogoggoradha waan ta'eefi abbaa gaabbii keenya bira dhaqnee kakadheetan jira. Kakachuun immoo sirrii miti. Kanaaf osoo hin beekinan kakadhe isa kanaaf gaabbii naa kennaa jennee gaabbii seenuudhaa qabna. Kakachuun keenya sirrii miti jechuudha. Maaliif dubbiin kiristaanotaa dhugaa yoo ta'e dhugaa ta'e abbaan keenya Yaaqoob. Haasaan keessanii la'immakoon yoo dhugaa ta'e dhugaa jedha. Yoo soba ta'e immoo soba jedha. Haasaan keessan dhugaa soba ta'u malee hin kakatiinaayidha. Kanaaf kakachuu keenyaaf maal goonu gaabbii seenu. Namoonni immoo nu dhiisanii yookaanis immoo waadaa walii galleessan. Waadaa gaafa jennu amma qixa kan lamaan ilaaluu dandeenya liqadaa qabu. Tokkoffaan waadaa seeraan walii galan lubootaa fi abbootii jaarsolii gidduutti yookaan maatii gidduutti waadaa walii seenan sana diigan yoo ta'e akka seera mana kiristaanaatti wanna fudhatan yoo qabaatan qubeelaa fudhatan yoo jiraatan waliif adeebisanii waliif adeebisanii achumatti abbaa yookaan luba isaan gidduutti argame sana wajjin wal arganii waadaa sanii ofirraa kaasanii wanna biraa qabu. Fuufin ture Maggaabii Addis gaaddii jalqabdaniitti eddaa waadaan seename booddee haala ittiin diigamu seera qabeessa jechuudha. Haaluma sila seera mana kiristaanaatiin jechuudha. Seera mana kiristaanaa eeganii kakaatuu hin ta'in warri waadaa walii seenan gidduutti immoo jireenyi hin beekamu waan ta'eef wal dhabbiin uumame akkaataa kamiin walirraa immoo gaggeessuu danda'u seeruu yaada gaarii nu kaastan isatti nuuf uffachuu waan gaaffii gosa dhumaa. Baay'ee gaarii. Egaa maalinni akkuma silan jedhee gaafa wal kaadhimmatani seeraan wal kaadhimmatu.
seeraan eega wal kaadhimmatanii booda gaafa sirna kaadhimmachuu sana keessa darbuu dadhabanii lafa bakka gaa'ilaa sana ga'uu yoo dadhabanis immoo maal godhu kallattiidhaanii abbootii isaan wal kaadhimmachisan sana bira dhaqanii kallattiidhaanii walii kaadhimmatan sana kaadhimmaa sana yookaan immoo waadaa sana deebisanii diiguu jechuudha. Kanaaf waraqaan isaanii kenname yoo jiraate waraqaa sana deebisu waraqaan hin kennamne taanaan immoo jechaa waadaa walii sanan taanaan immoo waadaa walii sanan sana diiganii wanna qabeenyaa harka isaaniirra jiru walii deebisu jechuudha. Baasii baasan sana walii deebisu. Inni kuni qixa kanaan akka inni diigamu macaafa abbootii keenya ammas kuni ofii keenya kalaqnee isinitti himaa jirra miti. Seerri kuni seera mana kiristaanaa keessatti macaafa murtoo abbootii keenya boqonnaa keeyyata 24 irratti kan caqasamee jiru kan nama dubbachaa jiru. Akkasumas walga'iin qoraa boqonnaa 10 irratti kan barreeffamee jiru kan nama dubbachaa jiru. Kanaaf abbootiin baay'eenis Abuna Mattaawus kan jedhamani tarii obboloonni baay'een argachuu ni dandeessu. Bataskaanni qabdi seera baay'ee kan barreessan abbaan kuni waa'ee kanaa barreessaniiru akkasumas hayyoonni hedduu barreessaniiru boqonnaa kanarraa ka'uudha. Kanaaf akka mana kiristaanaatti seera kana keessa eegalanii booda waadaa kana yoo waliin galan ta'e yoo yeroon isaa yeroo walii ilaallachuuti yeroon isaa yeroo itti wal danda'u moo wal hin dandeenyu wal wajjin hin deemne moo hin dandeenyu humna qabna moo hin qabnu gaa'ila keessa seenuudhaaf hin geenye moo hin geenyu jedhanii yeroo itti wal ilaalatan waan ta'eef rakkoon guddaa walakkaa isaaniitti uumamnaan kallattiidhaan deemanii kaadhimmachuu kana deebisanii diiguu akka danda'an seerri mana kiristaanaa qixa kanaan ni barsiifti. Inni otoo seera kana keessan seeniin yookaanis immoo luboota bira toon naqiin jaarsolii bira toon naqiin walii isaaniitti walitti dubbatanii waadaa walii siniroo ta'e inni kuni deebi'ee maal ta'a jechuudha gaabbiitiin kan ammoo kan ofirraa buusan. Maaliif inni diigee dhaqeesi balleessaan kan isaatii waaqatti isa gaafata. Inni miidhame sunis immoo wanna balleessan qabu garuu abbaa gaabbii isaa bira dhaqee akkas jedhee waadaa seeneen ture. Waadaa koo kan ammoo kiristaana amman ta'etti haasaan kiristaanaa waadaadha waan ta'eef waadaa kana immoo diigee kan jira. Kanaaf balleessaa kootiif gaabbii naa kennaa. Hin balleessine taanaan immoo gorsa naa kennaa jennee abbaa gaabbii keenya wajjin mari'anna maleessaati akka waan hidhaa tokkotti ilaallee umurii keenya guutuu dhimma kanaanii keessa keenya miinee of ceephaa jiraachuu akka hin qabne jala murree beeksisuu barbaannaa liqaa. Dhugaama dhugaatti guddaa galatoomaa Maggaabii Addis ulfaadhaa sagalee jireenyaa nuuf dhageessu. Egaa kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo hordoftoota miidiyaa Dungoo dhimma kakaaf waadaa ilaalchisee egaa haala gabaabaa ta'een seera mana kiristaanaa fi heera mana kiristaanaatti maal fakkaata kan jedhu gabaabamatti kana fakkaata ture barsiisaan keenya gaaffii qabu xumureera. Maggaabii Addis yaada xumuraa yoo qabaattan yaada xumuraa irratti qabxii jiru nu kaasaati jechumaan sagantaan keenya kanuma irratti raawwata. Gaaffii wal fakkaatu obdii gaaffiif deebii kana irratti qabannee dhiyaanna. Hangasitti Maggaabii Addis ulfaadhaa guddaa galatoomaan jedha yaada xumuraa. Egaa maatiin keenya ijoolleen keenya biyya ambaa jirtanii biyya keessas kan jirtanii bakka hundumaatti sagalee kana kan dhagaa jirtanii sirni kaadhimmachuu kanis immoo sirni waadaa walii galuu seera qaba. Yoo dandeenye yoo jireenya fooyya'aa jiraachuu barbaanne seera kana keessa hulluuqnee seera kanaan raawwachuudhaa qabna. Hamma jirrutti immoo bilbilaan yookaanis immoo biyya fagoo teenyee mari'annee gaa'ila keenya raawwachuudhaaf kan qophaa'aa jirru immoo rakkoon baay'ee uumamaa jiru. Ijoolleen keenya biyya ambaa jirtan, ijoolleen biyya adda addaa jirtanii bilbilaan wal bartanii qabeenyaa keessan kan saamamtan, qarshii keessan kan nyaatamtan, rakkoon adda addaa kan isin quunname isinillee yoo sagalee kana dhageessanii adeemsi keenya sirrii waan hin taaneef bilbilaan waadaa walii seenuun gaa'ila raawwachuu miti. Bilbilanii walii wajjin mari'achuun kaka keessa seenuudhaan hin qabu, dirqisiisa hin qabu. Kanaaf hamma wal argitanii gaa'ila keessa seentanitti adaraa keessan obboloota keessan hin miidhina, obboleettiiwwan keessan hin miidhina. Jaalalli garuu ergaa waan isa jalqabaa boqonnaa 4 akkuma dubbiftanii jaalalli namni jaalala walii isaa qabu waaqayyoon qaba. Namni waaqayyoon hin qabne immoo jaalala hin qabu. Kana waan ta'eef namoonni waaqayyoon qabna jettanii walii keessan waliin miidhina, walii wajjin hin mari'adha. Gaafa gaa'ila yookaanis immoo yeroo hiriyummaa keessan dhaabuu barbaadanis walitti maatii addaan kutaa. Warri immoo wal bartan immoo akkuma kanaa qarshii erguudhaan osoo gaa'ila keessa hin seeniin rakkoo adda addaatii fi of hin saaxilinaa kan jedhu ergaa kanas ni dabarsuun barbaada. Waaqayyoo waadaa walii seenne kana eegnee hamma xumuraatti walii wajjin akka jiraannuuf waaqni abbootii keenya nu gargaaru. Dogoggorarraa immoo waaqni abbootii keenya nu eegu nu jalqabsiise kan nu xumursiise waaqni abbootii keenya maqaan isaa bara baraan
Kan galateeffamu nuuf haa ta'u, galanni haa ta'u, Waaqa Abbaa, Ilma, Hafuura Qulqulluu, Waaqayyotu.